galanni waaqaaf haa ta'u. Hagan geettan eegii kaleessa waaqayyo eega jecha ergee jijjiirama walii erga. Maqaan waaqaa haa eebbifamu. Dhiiga foon irraa jecha madduu nuti jechi waaqayyo ani addeetan dhaabbadhullee adoo baradhu as jira keessichinni adoo baratu jira nuti as dhaabbannee isin teettanii namni duudiin hin barata barsiisaan hafuura qulqulluu qofa. Galanni isaaf haa ta'u. Kutaa dubbii waaqayyo keessaa wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa akkas jedhee dubbisa. Wangeela Maatiyos boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa Yesuus itti dabalee isin soodda lafaati. Ammoo sooddi yoo kuraa ifi dhabe attam deebi'ee kuraa'uu danda'a. Alatti gatamee miilaan dhiitama malee womaa bu'aan qabu. Lakkoofsa 14 irraa isin ifa biyya lafaati. Qachaan gaara gubbaatti ijaaramee dhokatiisa hin danda'u. Eenyullee ifa isee akka nama mana keessa jiru. Maraaf ifa kennuu waan ifi irra kee'amu malee gombisoo jala hin kee'u. Akkasuma akka kolbaan hojii dansaa teessan dhaggitee abbaa keessan kan ol gubbaa jiru ulfeessitu ifi keessan nama duratti ifuuti jedhee jedha. Yaada kana kan dubbate jecha kana kan dubbate gooftaa keenya Yesuus Kiristoos barnoota yookaan lallaba gaara gubbaa irratti namooti hedduun isa dura walii qabamanii yeroo jiran barsiisa lallaba gaara gubbaa jedhamu keessatti lallaba kana lallabe kutaa achiin duuba jiru dubbifadha. Lallabi gaara gubbaa kun boqonnaa 5 kaasee haga boqonnaa 7 chaapterii 3 giluut godhata. Chaapterii 3 kana keessaa boqonnaa 5 lakkoofsa 13 irraa qamma nuti dubbinye fakkeenya barattootaaf yookiin gula deemtootaaf gooftaan jireenya dhiibbaa uummata isaan qabatanuu fakkeenya gooftaa isaan ittiin barsiisa. Fakkeenyi kun fakkeenya lamaan tokkoffaa maani soodda dubbadha maani soodda inni lammaffaa maani ifa isin soodda lafaatiidha. Sooddi hagi inni influensii qabaatu yookiin hagi inni dhiibbaa fiduu danda'u hagi inni faayidaa qabaachuu danda'u haga kuraa sooddummaa if keessaa qabuudha. Yoo kuraasa if keessaa dhabe gatiin qabuudha. Kuraa keessa dhanaan hin gatamaa maantiyaa miilaan irra dhiitamaa. Inni lammaffaan immoo ifa if influensii isaa yookiin dhiibbaa fiduu kan inni danda'u ifi yennaa addee ifi jiraateedha. Ifi jiraachuu isaa qofa domteen addee ifi jiraachuun isaa baay'ee murteessaadha. Yoo gombisoo jala yookiin taqee jala jiraate ifuun danda'u. Kanaaf namoota mana keessa jiran maraafuu akka ifa kennuu danda'u fi waan ibseen irra kee'amu irra kee'amaa waa ibsaa irra kee'amu. Ampuuliin tun eessa jirti? Gubbaa jirti. As jala doo jiraatte ifa qabaachuu dandeetti malee ifa kennuu hin dandeettu. Tajaajila barbaadamu kennuu hin dandeettu. Aduun eessa jirti? Duumessa kana waaqarra samii tanarra jirti aduu. Goda takka keessaa baatu teeti addunyaa kana guutuu ibsuu hin dandeettu. Ilti namaa eessarra jirti? Ilarra mataarra jirti. Mataa namaarra jirti. Aduu miilarra jiraatte hoo? Sarbaarra aduu jiraatte akkam gooteedha akkana goota. Asirra waan jirtuuf maal jedha kitaabni qulqulluun ilti ifa nafaati. Ilti ifa nafaati. Waaqayyo waan duudii faayidaa isaa waliin addee waliin dadee addeetti godheera. Sooddi eenyummaa sooddummaa isaa haga qabu dhiibbaa barbaachisu uumuu danda'a. Guddatuu isaatii moote argamuu isaati sooddi kan barbaadamu. Galanni waaqaaf haa ta'u. Sooddi baay'ina isaa dhumtee wanni barbaadamu maali? Jiraachuu isaati argamuu isaati. Jiraannaan shaanaa okkotee tokko guutuu yookiin biraa distii tokko guutuu distii tokko guutuu shaanaa ifeelattee distii tokko guutuu tinata soodda baay'ina isaa dhumtee wanni barbaadamu argama isaati jiraachuu isaati. Ati soodda siin jedhe. Humni ati dhiibbaa uumuu dandeettuun isa kana keessa jira. Biyya lafaa tanaaf ati soodda kasiin jedhe gaazexaa kallacha Oromiyaa doonteeni wangeela Kiristoosiiti. Biyya lafaa tanaaf ati maani soodda. Biyya lafaa tanaaf ati maani ifa. Ati ifa. You are the salt of the earth. Biyya lafaa tanaaf ati furmaata. Biyya lafaa tanarra kiristaanni jiraachuun hin ga'a. Ijoolleen Kiristoos jiraachuun hin ga'a. Uumamni hundinuu maa eegataa jira? Mul'achuu ijoollee waaqaa eegatu jira. Uumamni nama qofaa moti. Dadami lafarra jiru duutiin mul'achuu ijoollee waaqaa eegu jira. Mul'achuu kee eegaa jira. Addunyaa mul'achuu kee eegaa jira. Adaraa keessan jajjabaatanii ho'itanii eeggaltanii cilee bisaan buuten ta'ina hin dhaamiin ibiddi ku isinirraa finiinaa maqaa gooftaa Yesuusitiin. Mana yennaa sin galtanullee ibiddi ku isin faana haa galu. Mul'achuu kee addunyaan uumamni dharraa eeguu jira. Yoom dhuftaati? Yoom diidottaati addunyaa kanaaf? Hallelujah. Diida'uun ijoollee waaqa biyya lafaa tanaaf ifi waaqayyo lafa kee kiristaanota. Imenu baqa imenu biyya lafaa tanarra ifi ammaan tana akka aduu ifu biyya lafaatiif kiristaan. Warra wangeela qabate kanaaf latti tun jirti. Humna dukkanaa lafa qabee
akka isin sochootee akka barbaadde jawwichi lafarra faca'ee akka barbaade addunyaa kana irra waan barbaade godhuu hin dandeenye ka godhe amantoota Kiristoositti amanan warra ifa Kiristoosii ibsan jawwichi adotumamuu edha bule galanni Waaqayyoof haa ta'u. Addunyaa kana galabaxisaaf addunyaa kana garagalchisaaf yaani baay'ee godhulle haga adhaalle miila keenya jala dhiitamuu jiru. Ati ifa biyya lafaati. Ati soodda biyya lafaati. Jawwichi dukkana ba'ate dandee addunyaa kana bituu hin danda'u haga ati jirtu. Guddinni akeeka torba isinti mu tokko guddina qaamaati. Inni kun beekama waan bal'inaan dubbadhu qabu. Namni qaamaan hin guddata. Qaamaan guddata. Hafuuraan guddata. Sammuun guddata. Qabeenyaan guddata. Hawaasummaan guddata. Hariiroon. Miiraan guddata. Qalbiin guddata. Barreessaa isa kana. Nyaata nyaachuu fi sochii barbaada. Qaamni namaa nyaata nyaachuu, nyaata madaalamaa nyaachuu, achirraa kaafee ispoortii hojjechuu yoo sochoone teetiin qottu yookiin ispoortii addaa hojjettu yoo teete dhukkubaaf saaxilama qaamni kee sochii barbaada. Ta'anii nyaatii san barbaadu nafi nama haga lafarra jiran. Warri ta'ee nyaatoo aduun turin dhukkubii jajjabaa itti rakkata mana yaalaatti deddeebi'a achiin duba gara goottaa deebi'a. Ta'anii nyaatuun fedha Waaqaatiin yeroo tokko namichi tokko kitaaba qulqulluu keessa Gooftaa Yesuus jedhe karrati lubbuutii karra hagana geettu argatteetta bara jiruuteetti dadhaddee kuufatteetta amma yoo na ta'e nyaadhi Waaqi si badhaaseera jennaani hojii fixateera namichi eega hojii fixatte teettee nyaattu waan ta'eet hin galta kaayedheen galgaluma kana godaaneedha jedhu masaa ati nama gowwaa kan galgala kana lubbuun ta'e foon kirraa adda baatii maa itee taree Waaqi teettee akka ati nyaattu ajandaa sirraan qabu biyya lafaa tanarratti akka ati sochootu hidhii nama sibiraatiin. Inni lammaffaan hafuuraan guddachuudha. Ergaa Qorontosii tokkoffaa boqonnaa 13:11 irraa akkas jedha. Ani yennaa ijoollee akka ijoollee dubbadhe, akka ijoollee yaadadhe, akka ijoollee herrege. Amma immoo guddadheen duuba amala ijoollummaa lakkiseera. Wanni an amma beeku gamisaa yennaa san qixxee Waaqa ana beekutti beekumsa guutuu hin qabaadhaa. Ariifadhe irra butee dubbisee yennaa ijoollee akka ijoollee dubbadhaa, akka ijoollee herregaa, akka ijoollee yaadadha. Amma garuu amala ijoollummaa san keessa hin jiru. Hafuuraan maan ta'u guddachuu waa hafuuraa dubbata Phaawulos. Waa hafuuraa dubbata. Akka mucaa hangaa fakkeenya isinii kaase waggaa 10 dhalatee waggaa 10tti habbaaraa gadi baasanii ol deebisan yoo ta'e mucaan sun fayyaa moti. Namni sun fayyaa moti. Rakkoo qaba nafisaa jechuudha. Jireenya hafuuraallee akkas eega amantee eega xamma kan ta'e eega miseensa teetee eega kuwaarii teetee hafuuraan guddachuu qabda. Hojjaa qofaa moti guddachuu qabdu. Hafuuraan maal ta'uu qabdu? Guddachuu qabda. Waggaa 10 amantee mana Waaqaa keessa teettee waggaa 20 teettee ammallee namuma gaafa kaan keessee harka si kaasisiise gara Waaqaalee namas si geesse salootii fi godhattu jaarolii qofa yaammatta koi Waaqa naa kadhadhe ammallee ati fi hin kadhattu dubbii Waaqaa hin dubbichu ati ammallee wangeela sin lallabane ati hin laaltu ifin kadhattu ifin sochootu naman gooban nyaatu naman tajaajiltu yoo teete nami sun maal jettan fayyaa amoti hafuuraan ayyaamoti hafuuraan guddachuun baay'ee murteessa guyyaa gara guyyaatti guddina hafuuraa jechuun bu'uurri isaa yaadaaf ilaalcha yookaan halchaa dhiigaa fooniitiif bitamuurraa gara jireenyaan Kiristoos fakkaachuu fi gara nama guutuu ta'uutti ol guddachuu jechuudha. Gara Kiristoos fakkaatii isaatti guddachuu dabalaa deemu gochaan jechaan balchummaan dhugeeffannaan kalee akka dubbiin haasawaan waan maraan bifa Kiristoosii baasaa deemuu jechuudha. Kiristoos fakkaataa deemuu jechuudha. Hafuuraan guddachuuf tokkoffaa jecha Waaqaa hubachuun baay'ee murteessaadha. Yaada Waaqaa hubachuun inni jalqabaayis. Hafuuraan guddatiisaaf wanni jalqabaa jecha Waaqaa hubachuudha. Akkas jedha kitaaba qulqulluun faarfannaa 119 irratti dargaggeessi maaliin ideensa fi balchummaa eeguu danda'a jedhee gaafata gaaffii. Deebii akkas jedhee deebisa akka jecha keetiitti ideensa fi qajeelfatiisaan balchummaan jireenya fi eeguu kan danda'u akka jecha Waaqayyoo ideensa fi qajeelfatiisaan. Itti aanee maal jedhaa jechi keetti issee miila kiyyaati karaa kiyyarralleetti hi'ifama wanni isiniif dhaamu hafuuraan guddatiisaaf jecha Waaqaa hubatiisaaf adaraa keessan addee marattu yennaa konfiraansii qofaa miti yennaa sagantaa beentaan qofaa miti addee marattu qonnee keessan bana yaala Waaqa gaafadhaa wixiraadhaa jecha Waaqaa hubatiisaaf dubbisaa isin jalaa dubbata hafuura qulqulluu gaafadhaa kan jecha Waaqayyoo jecha ifi isin ibsuuf jecha Waaqaa hubachuun murteessaa. Jecha Waaqaa hubatiisaaf jecha Waaqaa dharra'uun bu'uura. Phexros jecha Waaqayyo qulqullicha ka caamolaan qanne dharra'aadha. Kan waltama kana aduun ta'in ka hin caamolamin Phexros
tokko falamaaf lamarratti dubbii waaqaa ayyaantitti yookiin jecha waaqayyo qulqullicha kan hin caamulamin dharra'aa akka guddataa deemtan hafuuraan. Maa isin jedhe? Iyya hafuura waaqaatiif iyyatiyya isiin tun hafuuraan guddatiisaaf yookiin jecha waaqaa hubatiisaaf jecha waaqaa dharra'aa. Inni itti aanu kitaaba qulqulluu dubbisa. Kitaaba ho'icha dubbisa. Gooftaa Yesuus Kiristoos barreeffama ho'ichaaf yaada waaqaa waan hin beekneef isinitti hin dogongortanii amantootaan. Barreeffama ho'icha waan hin beekneef yaada waaqaallee waan hin beekneef namni barreeffama ho'icha yookiin kitaaba qulqulluu hin beekne dogongora. Hafuuraan guddatiisaaf kitaaba ho'icha dubbisa. Inni kun immoo baradhaa leenji'aa xiinxalaa akka amma barataattan kana baradhaa leenji'aa xiinxalaa inni kun bu'uura guddina jireenya hafuuraati. Yaada jecha waaqayyo xiinxaluun cubbuu miti. Xiinxalaa yaada kiyyan qorqoreessin jedheera waaqayyo kan jedhu achumaan lakkisi qorqore xiinxali. Kitaaba qulqulluun xiinxali qorqoreedha yaada waaqayyo qorqore. Waaqi sammuu teenna bana ameen. Akka dubbiifiin nu barsiisu hafuura qulqulluu waaqa gaafachuun murteessa. Tokkoffaa jecha waaqa hubachuu sinin jedheera inni lammaffaan immoo hariiroo daadhimataa waaqa waliin qabaachuu. Waaqa kadhachuun waaqa waliin hariiroo sirrii qabaachuun guddina hafuura keenyaatiif baay'ee murteessa. Balbala mana hidhaa karaase daadhimataa yookiin kadhannaa Phaawulos Sillaasiiti. Warri hedduu achi keessa hidhameera. Warri kadhannaan qanna hidhamee jiraata. Warri kadhatu garuu balbala banatee yaa. Wanni dheessi danda'u hin jirtu. Atiin kadhatta yoo ta'e balbalti si cufaantu hin jirtu. Balbala hojii tsalootiin hin bananti balbalti tamiyyuu hariiroo kee waaqa waliin jabeeffadhu maaniin kadhannaan. Phexros mana hidhaa keessa gaafa ture galgala hiikamee naanni barii dhufu warri waldaa keessa jiru maanti jira? Kadhaa jira. Marroo Phexrosiitiif hin kadhatan. Warra kaan morma muruu danda'a. Warra kadhatu garuu wamaa godhuu hin danda'u. Balbalti duraa banantee ba'a. Galanni waaqaaf haa ta'u. Haaleluyyaa. Furmaata biyyaaf, furmaata mataa keetiif, furmaata maatii keetiif fiduu dandeetta. Ati tokkochi ati takkattiin. Tsaloot በጣም ወሳኝ ነው። Namoota tokko immoo waa kadhatiisaaf saatii kadhannaa waaqa dura daadhimataan turanu saatii lafa baddee ka fakkeessanii ilaalan jiran. Warra cherchii keessa waa kadhatan warra tola achi iyyaa oolan godhee kalaakkaa'u jira. Dabaan qaddu kadhadhaa. Saatiin ati kadhattu bara keetii hegerii irratti saatii ati investi godhattu hegereetee midhaaffatta. Galanni waaqaaf haa ta'u. Inni sadaffaan guddina sammuuti. Guddinni sammuu akkuma guddina qaamaa hayyuu bannaaf beekumsa namaa dabalaa deemuu fi jijjiirama yaadaaf ilaalchaa fiduu jechuudha. Inni kun ilaalchaan beekumsaan yaadaan xiinxalaan guddachuu jecha sammuun guddachuu sammuun namaan guddatti. Sammuun namaan guddatti dhugaa isin jedha. Yaadoti gurguddaan sammuu gurguddoo keessaa ba'a malee sammuu xixiqqoo keessaa hin bahu. Sammuu xixiqqoo keessaa wanni bahu nama ajjeesiisa ba'a. Balbala nama cufiisa ba'a. Nama ijaaramiisa ba'a. Namarra ijaariisi sammuu xixiqqoo keessaa ba'a. Yaadi furmaataa kan inni jiru mataa jijjiirame keessa. Jijjiirame keessaa gara alaati moo alaa gara keessaati? Keessaa gara alaati. Jijjiirame alaa gara keessaati moo keessaa gara alaati? Akkas jechuun kitaaba qulqulluu yaada gara keessaniitiin jijjiirama malee gowwooleen ta'inaa Roomee 12 irratti. Sokrates akka kana dinqisiisu nama ji'arra qubate donteen nama barsiisee kabarate. Nalaala namni duudii diin dhala namaa guddaan addunyaa kanarratti wallaalummaa. Wanni wallaalummaa caalu hin jiru. Mandarri seexanaa wallaalcha keessa addeen seexanni qubatu wallaalcha keessa mandara wallaalchaan guutame keessa qubate. Kanaaf gooftaa Yesuus Kiristoos gaafa gara biyya lafaa dhufu an warra dukkana keessa jiruuf ifa akka labsuuf dhufeera. Dukkanni sun wallaalummaa. Dukkana doofummaa san biyya lafaa tanarraa quncisuuf Kiristoos dhufe. Lammiin yookiin uummati hedduun sababa wallaalummaa irraan takaate albuuda gubbaa afatee ciisa. Albuudarra ta'ee hiyyoommata. Diinni hamaan barnoota dhabuu yookiin wallaaluudha. Namooti beekumsa qaban immoo namooti muraasi addunyaa kanaaf jijjiirama gurguddaa fidanii addee buddeenni hin jirre buddeena uummatanii jiraatan isaa beekumsa. Adoo karaa qabeenyaatiin biyyee hojii caalaa akka Afrikaatti ka duroomattu takkattiillee hin jirtu. Amma duuballee hin ta'u irra waansa. Hin jirtu. Haga amma maqaa qofa walii qanna nuu galmeessanii warqii albuuda gosa 52 qaba gujiin jedha. Abeet. Dureeyyii maqaa wanni nu godhe maani? Wallaalcha. Dureeyyii maqaa qofa wanni nu godhe wallaalcha. Albuuda qanna malee mana bolaalaa keessa wanni akkas nu godhe
barachuun baay'ee murteessaa. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Nama samayii keessa galii jiraatu otoo hin ta'in nama lammii lama akka ta'e beekuu qabna. Samayii mana qabna, biyya lafaa tanarra gooftaan nu jiraachisu hin jiraanna. Addunyaa kanaaf immoo bitamnee otoo hin ta'in binnee jiraanna. Ameen. Qulqullinaaf milkaa'ina barnootaa irratti yaada xiqqaa isinii kennuu barbaada. Academic excellence barnootaan cimuu jechuun mataa keenya jijjiiruu mana barumsaa seennee baayoloojii baradheera jechuudha otoo hin ta'in beekiisa. Ijoollee akka biyya keenyaatti fakkeenyummaa dansaa barnootaan galmeessan namoota hedduu jiran amma namoota waa'ee nu kaasuu jira. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Namooti jigan fakkeenya isaan godhatan warra jiganii warri jinnanaaf deemanu namoota milkaan laaluu hin danda'an. Hin danda'an. Nama jiguuf qophaa'e wanni ati beektuun sana. Ilmi baluu baratee inni eessa geedhaa nama ollaa keessaa barnoota waa inni jigeef hin beeku. Intalli baluullee barattee kun manuma hin jirtu mee hojii dhaggattee. Kan inni fakkeenya godhatu eenyu nama jige namni sun nama jigaa. Warri jigee akkuma jiru warri milkaa'ellee jira. Namni bahu nama baay'ee fakkeenya godhatu. Warra jigan ilaalina warra bahan laala. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Galanni Waaqayyoof haa ta'u. Dhiira teessan kaasaa namas biraatti hidhate kaasee. Addunyaa kanarra laala jabeessaati. Addunyaa waa isin keessa jirtu moobaylii isin harka qaddantuni yoo itti fayyadamuu dandeettan. Amma waggaa tokko lamaan duuba soba malee intarneetii lafa gajjiitti akka bishaanii. Wanni duudiin wanni tekinooloojii kana fayyadamtee mana keeteettee digirii barachuu dandeetta. Tekinooloojii sadarkaa kanatti waa hunda salphisaa jira. Warra kaan fudhattee baatti warra qalbeeffattee keessa ilaalemmoo fuutee baachitti fayyadame. Barnootaaf waan baay'ee beekisaa. Feesbuukii footoo namaa daawwataa oolina. Waan gootan guugilii seenaa. Waan barachuu barbaadda mata duree irra barachuu barbaadda irra barreessaa gaafadha. Guugiliin waan lafarraa beekumsa ati argachuu barbaaddu wanni isin finne jiru. Irra barreessiti gaafadha. Asaayinmentii feete gaafadhu kitaaba barbaadde achirraa buufadhu. Beekumsaaf itti fayyadamaa. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Warri waan kana hojjete warra Afrikaa warra baratiin kana ittiin balleessuuf hojjetan. Nuti garuu ittiin hin bannu ittiin fayyadamna. Tekinooloojiin beekumsa kennaaf hojii wangeelaatiif nu fayyaddi. Maqaan Waaqayyoo eebbifamu. Itti fayyadamaa. Tajaajiltoota ayi godha. Silkii teessan TikTokii dhuftee jirtu. Feesbuukiin, YouTubein silkii teessan tana waraabaa ergaa gadhiisa jal'isa. Warri waan maraate irra gadhiisuu illee jira. Ati garuu waan qulqulluu waraabaa gadhiisuu dandeetta. Barnoota baay'ee murteessaa isin jira. Barnootaan nama milkaa'aa ta'uuf tokkoffaan kaayyoo qabaachuu kun jabaatanii barachuu jabaatanii dubbisu. Warri hojii keessa seentan warri barsiisota ta'an warri ji'ee ta'an itti fufaa baradhaa barnoota adda addaa guddina. Buddeena dhagadheera jettanii takkaa waggaa shanan tokko ta'ee itti deebi'an jedhina baara qucadhisee addaan hin kutin. Namni guddaan nama barate yeroo ani elementarii baradhu ijoollee baay'ee nurra saqqaltu beeke ijoollee baay'ee nurra saqqaltu kaa. Ani hin dandeenye elementarii naannotu barannu ijoolleen sun kutaa torbanuu barannu akkasitti haasofte yaadadha. Amma nuti barnoota kana baranne wanni nuti finnu kan jiru adoo dippiloomaa ta'e meedhaan. Dippiloomaa dhabii naannee 801. Amma yoo daldalee hoo torbaantuu waa inni jedha gabsaane torbaantuu fida. Kanaafuu jedhanii barnoota addaan kutanii deeman. Akka lachuma ta'anii gaggaa'otan. Yeroo tokko anaa sadarkaa lammaffaa baay'ee fuudhanii sagalaffaan nagatanii beekan. Sinisteera tokkoffaa lammaffaa yoo ammoo sinisteera lammaffaa yoo kaardii jedhutu sagalaffaa mucaa. Ambalaasa qaba si'aati guyyaa san deebi. Ijoollee tana qeeddachate baradha. Haalleluuyaa. Maddoota barumsaa mana barumsaa fi kuumaanii kitaabota garaagaraa dubbisuu aadaa dubbisaa horachuu kun namoota beekumsa muuxannoo qaban itti dhiqaachuu hin gowwoomina. Nama sii gadii waliin safara keessa olii nama si caalu dhiqaadhu. Gaafadhu, baradhu, dubbisi. Kun immoo dandeettii qaban guddifachuu. Dandeettii waaqni kenne guddifadha. Buddeenaan nyaattanii qofaa miti. Fakkeenyaaf namooti baratan kalee waa isin jedhe namooti baratan buddeenatti hin nyaatan. Namooti waaqni if keessaa qaban illee guddifatani isaan biyya buddeena nyaachisan. Fakkeenyaaf meeshaa elektirooniksii kana hojjetii safamoo akkana kana digirii yuunivarsiitii seentee digirii hojjettu malee hin dandeettu. Namichi jalqabaa hojjete garuu yuunivarsiitii seenee digirii hojjetee isinitti fakkaate. Ifi keessaa fuudhee hojjete gaafa san lafarra hin jirtu. Namichi if keessaa fuudhee waa inni hojjete. Galanni Waaqaaf haa ta'u. Waan si keessa jiru namni baratee fixiisaaf digirii isa gaafata. Electrical engineering warri baratu beeki. Toomaas Edison waan inni ta'ee balbala fi cufate guyyaa hedduu yaalee elektrikiin hojjete electrical engineering digirii baratee dhufee buddeenaan nyaata namichi. Qormaata ati qorantee jiddu namicha jalqaba hojjeteef buddeena si maani qormaata. Wanni si keessa jirullee addunyaa kanaaf akkas ta'eeti. Addunyaa kanaaf yoo ati keessaa baache namni jireenya ati jiraatte qorqoramaa jiraata.
guddina qabeenyaan guddachuu. Kitaaba qulqulluun fakkeenya boqonnaa 10 lakkoofsa 14 akkas jedha. Harki boosonni nama hiyyoonsa namni jabaatee hojii garuu hin duroomaa'e. Lafa keenya keessatti boosummaa yookaan jabaatanii hojii dhabuun, karoora dhabuun, qabeenya hojjetanii argatan sababa malee yookaan karoora ala balleessuun, qusatanii karooraan hojiirra oolfachuu wallaaluun wanni akkasii bal'inaan mul'ata biyya keenyatti. Bal'inaan mul'ata. Hiyyuun kennaa waaqaatii miti. Karaa daawwaa kanatti namni tokko warqee argatee warqeen karaa san jirtu warqee argatee dhufee hoteela guddaa tokko seenee nama guyyaan isaa ciree nyaatu hoteela kana guutuu gaabbaseeraan jedhe. Nama beekuu miti. Bireen bitatu 300,000 gurguratee dhufee hoteela kana guutuu alaa irraa cufaayee dhufee waan garaa godha jira se'abe. Arasati hodhee buutee baay'ee keessa dhufe gabaanii sammuudhaan. Caafte. Dhufee qarasati naqadhe adda hin baay'ee buna hari anti yadoon torba bitan. Waan jedhanu xaafii galfadhee asii cabtee fe'adhee gurguradhee birrii hidhee dhufe hariyaa duudii yaame Rokaa dhufe gati nakaa dhufedha. Natti chaa'uunaa. Laala maaf dubbii tana mii'ee akkasii dubbatu beektu kan eegadhaatti. Hegereen biyya tanaas malee nama hin qabdu. Isi qofa bakka. Akka ammas dhimbiibu kana waaqi dubbii tana urii ol kayyati maaf walii irraa taqa. Irraa caccabsina biyya teenyarraa maqi balleessee waan nurra jira. Waan nuti ofirra keenya nur fuudhanii waan kennaa nuti kan jira waan ta'eef. Amma bara waaqni nuti deera. Seexanallee fi eenyullee hin diikamnu ameen. Wallaalcha kun wallaalchama. Wannan teene amana gujiin yookaan nama tokko yookaan michee yoo jedhatu. Lubbuu isaatiif waan sodaadheedha. Lubbuu isaatii dansaa wajjin goone. Mucaan tokko wanni kolleejjii baratee deebi'ee gaa'elaan ijaarrateera lubbuu dhabe gara keenyatti baadiyyaa gara soodducha osoo dura lubbuu dhabe. Yennaa inni lubbuu dhabe maanguddoon dhuttee teteettee haasoftu dhagee addeessan dhaqeera biyya haasofti beek mucaa kana anturu karra isaa kan dhaggite walumaa mucaa galaafatee karra sana jedha. Ittiin michee nuti waggaa gabaabaa keessatti lubbuu maaltu nu xiyyaara bitee gubbaa sanarra deemu mee dhumateeru. Afooqii 12 muti 50 jaarrate finfinnee meedu'eeru. Akarri nama ajjeeru. Ilaalchi nuti qannu qabeenya irratti ilaalcha baay'ee du'a. Waan qoonqoo dhaggannaan abbaa karraatti namni sun. Akka ati fuula lafaa guutuuf waaqis waameera. Karritti akka fuula lafaa guutu. Akka ati biizinesiin fuula lafaa guutu hojjedhaa. Warra warshaa fidee asii dhaabee buna keessa isinirraa bitu qofa laakka'ina. Maaf warri asii dhalate? Maaf warshaan dhaabu? Buna qofamatti gurgurata isin warshaa keetirraan namni dhufeessi gurgurachuu qaba. Indastiriin bunaa asii dhaabatuu qaba keeti. Eeboo asii baay'ee bulee horaa galiisaa asii baay'ee finfinnee galiisaa qaba dhalooti keenya. Kan lallabuuf, kan barsiisu, kan dhaabu, kan gorsu kanaa miti. Wanni nama mul'atu isaa miti alatti mul'atu kun. Miciicaa akka bulee horaa goone ijaaruu dandeenya nuti. Asii akka namni as keessa gurgurataa kana lubbuun dheetu Addis Ababa baqatu. Addis Ababa mana gurguree akka namni as qubatu fudhatti. Dhugaa isin jedha. Itoophiyaa keessa akka namni ka'ee baatee yookiin galaanarra yookiin karaa biraatiin biyya faranjiitti galee harree faranjiitiif jaartii daabiyaa faranjiif kan dhiquu miti mul'atti kiyya. Biyya alaa deemisaaf eeguun qaban. Yoo deemellee faranjooti na jala gatteettee akka gurraachi bulchii na jala ta'e kana faranjoota kana jala ta'etu deema. Biyya faranjiitti dhaqee daabiyaa si dhiqaa doon ta'ini sarratanyaa si dhiqaa doon ta'ini faranji Ameerikaa guuree hojjettoota godha Itoophiyaa. Biyya senaan maanti nu hidhate? Woomaan beekumsa ta'etu sammuu hin qabne. Karra ta'etu nuutuu hin qabne hojjechuu hin dandeenye. Hedduun shaayii walii isaafuu jajjaddu keessa kan hedduun keessaa qaamaa si galtan wayyuu. Karra waan dhaddaan isinitti fakkaati. Akka amma leetan kana leetan lamboona maanti maan ta'e? Aduu birrii akka barbaadanii cafacafi. Maanti maan ta'e? Yoo qusatte birrii san maaf yaaddee hojiitti hin jijjiirtu?
Be waan nyaatu gujin numa qaba. Adu bunni le geeguudha beesi bicharra waan nyaatu qaddu. Waan qaddu san nyaatte buna invest goote qabeenya argatte kuntaala 50 argatte namni kuntaala 50 buna argate gisee kana birrii kiisi keessa dhabuu maal jechuudha. Maaf hin qusatu. Hariyaati gaafastu kamaa. Hariyaa gaafasu jechuun sirriin jechuu miti. Haguurteetu maqaa akka baankeellaa teefi fakkeenya isaan dhugaase. Teefi keessee gadhee gurguree achiin duuba nama duudii yaame. Adojissuu mana gaariidha birrii adojissuu. Beteefi kuntaala sadii. Hojii uumuu dandeenye. Baay'isuu dandeetta waan si kenname san invest godhi. Birrii 5,000 yoo argatte baadhuuf 50,000 godhi hojjaa. Deen bakka agarsiin miliyoona 50 biiliyoona ta'etutti deen hojjaa. Galanni waaqaaf haa ta'u. Abbootii qabeenyaa Itiyoophiyaan qabdu keessa harka 100 keessa tokko harka 10 keessa tokko ta'eeti. Ameen. Ameen. Hin danda'amu? Hin danda'amu. Hojiif kalaqa hojii irratti xiyyeeffachuun waan gatii qabu waan yeroo barbaadu irratti xiyyeeffachuun callisanii hojjechuu miti waan yeroo barbaadu waan sirraa kaa'u irratti xiyyeeffachuun kun waan harkaa qabanuun hojii jalqabuudha. Waan harkaa qabanuun hojii jalqabuudha. Kaa'umsa moobaayiliin kiisii keessa jirtuun birrii 10,000 ol taakiisii keessa jirtu harkaa qabdu. Moobaayiliin tun moobaayilii hagara bittee birrii moobaayilii bitteetu hojii jalqabsiisuu dandeetti. Waan harkaa qabdu hojii jalqabi. Waan qimuuseen ulee harkaa qabdu ol kaasee waan dhibiin finneefi. Ulee harkaa qabdu galaana kutuu dandeetti. Haleluuyaa. Sirkeetiin ajaran godina. Wanni si harka jirtu karra. Ameen. Waaqii waan diqqoo ati qabdu si eebbisa. Ameen. Waaqii waan diqqoo ati qabdu si eebbisa nun jedhatu. Waaqii waan diqqoo ati qabdu si eebbisa waan harka qabdu hojii jalqabi. Maqaan Waaqayyoo haa eebbifamu. Achi shanaffaan immoo jireenya hawaasummaati. Jireenya hawaasummaa baay'ee murteessa. Nama walii galaa jedha qulqulluun. Yoo danda'ame nama mara waliin nagayaallee isaaf gama keessaniin waan danda'amu mara godhaa jedha. Roobee boqonnaa 12:18 irratti. Nagayaallee isaaf jechuun hariiroo uumis. Yuunitiin baay'ee murteessa. Tokkummaan baay'ee murteessa. Kinniisi tokkochi dammeessuu hin danda'u yoo walitti deebi'u garuu waan namni danda'e hojjanne hojjeta. Namni rakkoof kinniisan maxxane rakkoo namni rakkate maanii gama dammeessuu hin danda'u namni. Kinniis waan namni hin dandeenye hojjeta. Maa waan ta'eef gurmuu waa hojjetuuf waa walii galuuf ilaalcha tokkummaa qabaannu. Wal jaara dargaggootteen ilmaan talaa wal jaara. Diini wal jaara yennaa birriin dhuttu wal jaaraati bizinesii tokko jalqaba. Supermarketii tokko bana suuqii bana. Birri 20,000 wal buusa 10,000 wal buusa. Jaara yuunitii horii furdisuu irratti buna dalgaluu irratti supermarketii namni duudii buna daldaluun qabu. Warri kun buna daldalaa, warri kun suuqii daldalaa, warri kun nyaata daldalaa, warri kun wayyaa daldalaa, warri kun waan meeqachiisa. Hojii uummadha barnootallee adoo barattanuu adoo hojjettanuu hojii keessattuu warra hojjettoota kan fa'aa walii jaaraati hojjedha yuunitiin. Gamtaa waldaa hojii gamtaa jaaraa. Galanni waaqaaf haa ta'u. Waldaan keessan sun dhaabbata tokko ka'anii dinqisiifatu Alibaabbaa dhaabbataa warri beekamu. Dhaabbata Chaayinaati Alibaabbaan. Gaafa jalqaban nama 8 jalqabanii birrii 800 jalqaban. Doolaa 800 nama 8 see ajaa'iba dhugaa. Diinagdee Chaayinaa biyya Chaayinaa duudii bitanii ammaan ta'u. Namni waan san jalqabe dhaabbata san jalqabe haadha manaa fi akkas jedhee gaafate nama guddaa nama gurraa kan si ta'u feetamu nama karraa kan si ta'u feeta innaani ati bara jiru ta'eetii dandeettee nama karraan ta'etu yoo dandeette namuma gurraalee naa ta'e jette. Jaakmaa akkas jetteen ati nama karraa ta'uu dandeettu nama gurraalee naa ta'e jennaani deebiin garaa fi haadha manaa isaatti jedhanii ni barsiisaa ture. Dhaabbata san hundeessee waggaa 3 moo 4 karoorri isaanii. Qabeenyi isaanii karra Jaappaan qabdu. Biyya Jaappaanii waggaa 3tti bituuf deeman. Guutuu Jaappaanii qabeenya fi godhatuuf deeman. Inni biyya Chaayinaati. Jechuun hagi qabeenya isaa Jaappaan bituu danda'a jechuudha. Bejara namoonni an duubaa dhufuu asitti teeti. Nama si keessaa ka'e inni teeti. Ameen. Teeti dhugaa. Waan guddoorraa jalqaban otoo ta'e waan diqqoorraa jalqabanii. Ati gaafa dhalattu areeda baachee yookiin guntuta baachee dhalanne hin guddatte diqqoon dhalatte akkuma isaan ikoonomiin akkas. Waan diqqoorraa ka'e hojjaa hin bittanneessi waa argatte. Yeroo kee qusatu yeroo keessan fayyadama.